oduu gammachiisaa fayyadamtoota Pixel Taappii hundumaaf dadhabbii keessan kan hanga irratti dadhabaa turtan jechuudha guyyaa lama boodan arguuf teessan jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa wantoota haaraa gadhiifamanii fi waan dhugaa qofa irratti fuulleffate chaanaalli keenya guyyaa akka isiniif qindeessee dhiyeessaa jiru jechuudha ni beekama jechuudha. Har'allee waan dhugaa qofa irratti hundaa'e jechuudha. Pixel Taappiin Juulaayii guyyaa 18 ni eebbifamaa gara maallaqatti jijjiirama. Taap godhuun ni dhaabbata jechuudha. Dafaatii namoonni hanga ammatti hin eegalin jechuudha. Guyyaa lama qofa qabdan jechuudha. Guyyaa lamaa hin guutu jechuudha. Juulaayii guyyaa 18 sa'aatii 12 irratti ni eebbifama jechuudha. Kanaafuu mee dhugaa maal qabda yookaan ragaa maal qabda ka jedhullee ragaallee isinin argisiisa. Baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Juulaayii guyyaa 18 sa'aatii 12 irratti Pixel Taappiin ni eebbifama gara maallaqaa ni jijjiirama jechuudha. Kooyina hanga har'aatti walitti qabattan dadhabbii keessan guyyaa lama booda argitanii itti gammaduuf teessan jechuudha. Kanaafuu kan isinirraa eegamu viidiyoo kana hanga dhumatti daawwadhaa waa keessaa barattu. Akkasuma maal akka isin duratti sirreeffatuu qabdanii fi maaltu akka isinirraa eegamu hundaayyuu jechuudha as keessatti isinin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee yeroo naageessa jechuudha akkaataa isin waalitii keessanii walirratti connect itti godhatanillee jechuudha isin argisa yeroo hanqate moo viidiyoo lammaffaa keessatti paartii 2 keessatti qabadde isiniif dhufa jechuudha daawwattoota guyyaa lama qofatu hafe guyyaa lamaan kana dafaati itti saammadha jechuudha kooyina hanga taate walitti qabadda jechuudha daawwattoota kiyya pirojektii baay'ee bareedaati jechuudha yeroo gabaabaa keessatti jechuudha kan eebbifamuuf deemuuf jechuudha kanaafuu daawwattoota kiyya oduu isinitti hin baajisu mee ragaan jiru maali kan jedhuun isin argisa jechuudha community isaanii keessa seennetii jechuudha waan isaan maxxansantu jira jechuudha daawwattoota kiyya isin argisa jechuudha gara afaan oromootti kuno community'n isaanii isa kana jechuudha namoonni join hin godilleen join godhuun ni dandeessan jechuudha seentanii guyyaa waan isaan gadhiisan asirratti ilaalu ni dandeessanii jechuudha hubachiisa tokkoffaa asirratti waan tokko kadda baasee isinitti himuu barbaadu jechuudha Juulaayii guyyaa 18 sanii wanti nu asirraa qabnu yookaan kooyinni nu walitti sassaabanne kun gara maallaqatti jijjiiramee akkaawuntii keenya irratti nuuf gala isa jedhullee adda baaseetiin isinitti hima osoo achi isin hin fageessine asumatti isinitti hima jechuudha daawwattoota kiyya hin fagaatina yaada isinitti hin dheeressu Juulaayii guyyaa 18 fakkeenyaaf gara maallaqatti jijjiiramu osoo hin taane ni eebbifama akkuma beekamu pirojektiin tokko gaafa hojiirra oolu guyyaan eebbaa isaa kophaatti itti qabamee ni eebbifama gaafa eebbifamu immoo taappiin kun ni dhaabbata jechuudha sana booda jechuudha waan baasangaa ni eenna jechuudha akkaataa nu keessaatti baafannuu fi waan hundumaa'u jechuudha piroososa hundaa'u gadhiisan jechuudha kanaafuu jala buunee hordofnee jechuudha kallattiin gara afaan oromootti isiniif kan dhiyeessinu ta'a jechuudha viidiyoo gaggabaabsinee kan isinirraa eegamu chaanaala keenya subscribe gootanii akkasumallee gara telegiraama keenyallee ittiin join gootanii jechuudha nu hordofuu hin daggatina waan dhugaa qofa kan isin hin maxxansinu tolemee daawwattoota kiyya maal jedhanii gadhiisan eessarratti kan jedhullee isinin argisiisaa jechuudha kunoo asirratti barreeffama kana arra gadi dhiisanii jechuudha arra ganama akka sa'aatii biyya keenyatti ganama PM irratti jechuudha sa'a 11 fi daqiiqaa 29 irra gadhiisan jechuudha akka nu biyya nu keessa jirrutti sa'a 5 fi daqiiqaa 29tti gadi dhiifamee jechuudha kunoo haala isin asirratti argitan kanaanii jechuudha daawwattoota kiyya barreeffama isaan asirratti maxxansan kana mee afaan oromootti gaggabaabsee isinitti taa'imuu daawwattoota kiyya akka yeroo keenyallee nutti hin dheeranneef jechuudha maal nuun jedha asirratti Pixel jijjiirraa giddugaleessaa gurguddoo irratti Juulaayii 18 sa'aatii 12 PM irratti ni tarreeffamaa jedha kana jechuun daawwattoota kiyya fakkeenyaaf gara kanarraa jechuudha gara maallaqatti jijjiiramaa osoo hin taane yookaan gara maallaqatti jijjiiramee keessaa baafannee akkaawuntii keenya irratti galfannaa osoo hin taane ni eebbifama jechuudha fakkeenyaaf iddoon irratti gurguramullee jechuudha irratti waliigalamee wanni hundinuu abbootiin qabeenya kan bitanillee iddoon daldala hundinuu eega fudhatama argate boodanii kan eebbifamu jechuudha amma fudhatama argateeti jechuudha kan inni eebbifamuuf deemu jechuudha Juulaayii guyyaa 18 kanaafuu guyyaa san laayivii kallattiitiin darbaa jechuudha kunoo gama gaditti illee barreeffamni hin dhumne jechuudha gama gaditti illee jechuudha odeeffannoo isaanii kana hanga dhumatti gara afaan oromootti jijjiireessinitti hima jechuudha yeroo keenya qusatuuf odeeffannoo dabalataa waa'ee egeree Pixel fi faayidaa mallattoo isaa hedduu ergaa kallattiin darbe booda nu eeggadhaa jedha kana jechuun daawwattoota kiyya erga laayiviin darbe booda fakkeenyaaf laayivii irratti dabarsan jechuudha Juulaayii guyyaa 18 isa laayivii irratti dabarsanii jechuudha erga laayivii kallattii darbe booda jechuudha akkaataan itti keessaa baafamuu fi akkaataa waan ta'u hundumaa jechuudha san boodan gadi dhiisuuf deemanii jechuudha hanga ammatti kan isaan gadhiisan jechuudha
Juulaay guyyaa 18 akka eebbifamuu fi taaptaap godhuun akka dhaabbatudha kan isaan nu beeksisanii jechuudha daawwattoota kiyya. Tole gama gadiitti illee maal nu jedha jechuudha daawwattoota kiyya Pixel taapii taphachuu yookaan hojiiwwan daashboordii tiwutar irratti hordofaa jedha dirree taphaa godhuufi jedha. Kanaafuu jechuudha daawwattoota kiyya gara tiwutara isaaniitiin jechuudha Pixel taapii kana jechuudha daashboordii isaa jechuudha akkamitti akka isin itti banatan jechuudha gara daashboordiitti akkamitti akka isin geessu jechuudha isaallee isin argisa jechuudha yeroo nageessa jechuudha daashboordii namoonni baay'een jechuudha fakkeenyaaf akkaawuntii mataa ofiitu asirratti akkaataa itti banatan kan hin beekne jira kanallee isin argisa jechuudha yeroo nageessa yeroo hanqannaa narra hin ilaalina viidiyoo itti aanu keessatti isiniif dhiyeessa jechuudha yeroon fakkeenyaaf akkamitti isin qatti yoo naan jettanii viidiyoo dheeraa namni ilaalu ni beektanii kanaafuu nullee viidiyoo dheeraa hojjetu nutti hin tola jechuudha kanaaf viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 13 yoo guddate daqiiqaa 15 jechuudha sanirra darbinaa jechuudha addaa murama waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya tolegaa ragaan kana jechuudha daawwattoota kiyya kabajamoo haala kanaan jechuudha ragaa guutuu waliin jechuudha kunoo akka eebbifamu dhibbaan dhibbatti 100% nutti himanii jiranii kanaafuu namoonni hanga ammatiin eegaliin liinkii telegiraama kiyyarra isiniif kaa telegiraama kiyyarra tuqaatii dafaa seenaa guyyaa lamaan kana taaptaap godhadha hanga dandeessa walitti qabadhaa jechuudha dhibbaan dhibbatti akka gara maallaqaa jijjiiramuuf deemu nutti himanii jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha daawwattoota kiyya daashboordii jechuun maali kan jedhuu fi waalitii kan jedhullee maali kan jedhu gaa Hamaster Koompaatii irratti isin barsiisee ture jechuudha viidiyoo darbe keessatti akkuma Hamaster Koompaatii sanii jechuudha waalitiin kan wal qabsiisuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf amma asirratti keessanii lakkoofsa isinii kaa'an kiyya maqaa kiyyaa naa kaa'ee argitanii daashboordii banadhee waanan jiruuf asirratti maqaa naa kaa'ee jechuudha waan hundaa'u asirratti guutee waanan jiruufi jechuudha kan amma asirratti maqaa naaf kaa'ee jechuudha maqaan irratti barreeffadhe naa kaa'ee jechuudha waan hunda harka keessanii irratti barreeffatuu dandeessu waaliitiillee jechuudha asumaan walitti qabsiifatuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya ani amma yeroon kiyyalleen gara nadaan keessatti deemee jira waan ta'eef jechuudha viidiyoo boruu keessatti yoo rabbi jedhe jechuudha daawwattoota kiyya boruu gizee akkana isiniif hin gadhiisa viidiyoo akkaataa isin waalitii keessanii fi Pixel taapii keessan walitti hidhatuu dandeessan jechuudha waalitii kama duraan fakkeenyaaf gaafa viidiyoo amma dura isin barsiise keessatti waalitii akkaataa itti banatan isin barsiisee ture jechuudha yoo waalitii banatu hin beeknellee telegiraama kiyya yookaan viidiyoo amma isiniif hojjedhaa jiru kana komentii jalqabarran isiniif yookaan description boxii jalaan argattu linkii viidiyoo akkaataa isin itti waalitii banatuu dandeessan kan isin gargaaru viidiyoo hojjedhee waan hin jiruuf as jalaan isiniif kaa jechuudha linkii isaati irra galtanii tuttanii akkaataa itti banattan eega xumurtanii jechuudha waalitii keessanii fi Pixel taapii akkaataa isin itti wal qabsiiftan viidiyoo guutuu qabadheetiin isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya eegaan daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa ture kana akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba maarree isinillee daawwattoota kiyya viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni hanga harratti haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyaa taha akkasumallee viidiyoon nu gadhiisnu guyyaa guyyaan ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin galiin yaada qabdanillee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina yaada dabalataatiif akkasumallee gaafii qabdan irra deebin dabalataan gaafatu yoo barbaadan jechuudha telegiraama keenya join godhaa telegiraamni keenya chaanaaluma profaayiluma chaanaala Oromaanii jala jira jechuudha irratti cuqastanii kallattii mangara telegiraama keenya keessaa dhuftanii achirratti gaafii barbaadan nu gaafatu ni dandeessu jechuudha guruppii keenyatti makamtanii akkuma beekamu jechuudha kunoo Pixel taapiin har'a taaptaabii isaatu jechuudha nu cinqaa jira jechuudha dadhabaa bakka ispiidiin qabu saffisan qabu jechuudha dafeetu hin banamu maaliif adda cituuf deema waan ta'eef jechuudha taaptaapiin jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan walitti qabattuun isiniin jedha daawwattoota kiyya barnoonni keenya sumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.